waaqayyo maal akkasii godhee si jalqabaa maqaa kee mattee sanaan booddee immoo waa waaqayyo asii godhee gabaabsitee nutti himta. Akkuma isaan jedhan maqaan koo Taarriqee Jirphaan jedhama. Waan waaqayyo naa godhe waan gurguddaa lamadha. Gaggabaabsee dhugaa ba'a dheeraadha garuu waaqayyo waan guddaa naa godhe torbanii lamaan kana dura asumaan ta'a ture raajii ka'imee tobboleessa nanaa jedhanii gara sanan ta'a ture ka'eeni baay'ee dhiphattaa yennaan eeyyeen hidhaa baankii tunarra jira jedhanii isaa booddee kottu meechasii jedhanii heshedhen dhufee asumatti na baasanii achumarraanii baay'een achis dhaabadhee baay'ee naan harka kootti dibatanii godhanii hidhaan keessirraa kaffalameera manni sirratti hin gurguramu waaqayyo si gargaareera naan jedhanii harka koorratti dibatanaa godhanii akkuma isaan jedhanii asii galeen sanbata guyyaansa kibxata akkuma of jajuu wayii ta'anii umtuun jiru garuu akkaawuntii qorres umtuun jiru wanti eegus hin jiru namnis duubas hin jiru hidichi immoo matarraa na gargaareera baay'ee yaaddaa ture dhiphachaan ture kophaanaasaa chumarraan kibxata isaa dhaqeen manaajara baankii dubbiseen birrii kaffaluun dhufeen jedheen homtuun harkan jiru innaan nalaalee birrii maanni ammamitti fudhatteenna waggaa sadiitti fudhee ofirraan kaffala jedheen jedheen achii booddee ilaalee hidaa kunarra jiru kaalkuleet godhee akkaawuntii kun naa ilaaliin jedheen hammana sirra jira naan jedhe ishi bakka fideen dhufan hin deeme isaa booddee asii sanbata guyyaa shanaffaatti jimaata isaa birricha akkuma ta'e waaqayyo na gargaaree utuma hin beekamiin hiriyaan koo tokko naa bilbilee akkas akkasii naan jedheen waan wajjin hojjennu wayiitu jira bakka birrichi dhaqiitii kaffaledhe dhaqeen ofirraa kaffaladhe hinnaan isaanii maaliif ganaadhaa waggaa lama sirratti hafee lakkee ani nama baadhee taa'uu waan hin dandeenyeefi waaqayyo na gargaaree akkasittiin kaffaladhe waaqayyo na gargaaree isa kanaaf waaqayyo na galateeffadha. Harka keessa walitti rukutaatii galateeffadha. Akkani salbisee haasa'u kana miti baay'ee waan guddaadha waan dheeraadha si nan gabaabsee kanaaf waaqayyo akkatti na gargaaree lafa kanatti gaafa isaan asii na waamanii natti dubbatanii raajota baay'een argee naan immoo ergaa raajiin barbaadu bada wangeeluma dhaggeeffadheen galee baay'ee waan gurra na duuchee fi dhaga'uun barbaadu innaa dhugaasa yoon dubbadhe hin ceetaa hin dabartaa akkas taata garuu akkas miti akkasan miti edaa lakkaa kiristaanummaatu daandiinsa baay'ee dhiphaadha kiristaanummaan baay'ee ulfaata tuma guddanne waan ta'eef milkaa'uudhaaf baay'ee ulfaata inni nuti dhageenyuu fi nuti jiraannu faallaadha waaqayyo guyyaa isaatti malee waan gaariin godhu waaqayyo akkasitti na gargaaree kanaaf dabalaa waaqayyoon na galateeffadha. Galateeffadhaa fi waaqayyoodhaan. Dammataa ammoo nan gabaabsaa sasii yeroo keessan fudhadhu intaniin namoonni baay'een beekuu danda'u ijaarsan hojjedha. Eeyyama waggaa tokko guutuutti dadhabee xaaree asis deemee achis deemee milkaa'u asis deemee achis deemee milkaa'u danqaa baay'ee jira gaa yoo waan baay'ee isaa dubbadde namni gufachuu danda'a waldaa keessa jirra jiraachuus danda'u namoonni baay'eeni na baay'ee mucucaadhee rakkadha ture dhugaadhuma dhabuudhaanii nama dhabuudhaanii namaan harka wal qabee ol dabarsa namni isa nan dhiisaa na gargaaree waaqayyoo achin taa'aa gaafsana raajinii lallabu turan dhagaa shan fudhatanii satti fudhadhee raajiin baay'inee rammoo waa'ee makoo lallabu hedheenaa manaa koo na bira teessi ittuma hedheen itti mee isaa booddee nan darbee ammas sorbee isaan nan dhufe gaafa dhufu amantiidhaan dhufeen iddoo sadan taa'aa dhagaa guddaa dhagaa kombolluu wayii fuudheen tuma namni yoo na laales maallaan jedheen fudhee kiisii koo kaawwadheen sooftii kootti maradheen kaa'adheen galee mana kootti waa'ee caalbaasisanaaf egaa mana kootti kun gaarri kun jedheen dhoksee haadha manaa koos dhoskee namas dhoskee kiichinii seeneen sattiin buna tumanii sibiila fudhadheen waraqata jabaataa fudhadheen isarratti dhagaan gufuun na fuuldura tulluun na fuuldura ture bulloofteetta har'a sagalee dhaga'een dhufe humtuunaan hin jedhamne egaa amantii dhumaanii asta waan isaan lallaban asirraa lallaban sana waan koo lallaban natti fakkaata indee namatti itti hime moo waa'ee koo maaliif lallabu raajiin maal ta'anii walii hin beeknu jedheen walimmoo hin beeknu dhugaadha na tumeetan kiisii kootti deebisee sooftii kootti maradheen kiisii koo kaawwadheen dhaqee lookarii koo banadheen eeyyama koo fuudheetti dibeen asuma walirra taa'aa asiin dinqii hojjettu gaabaranadheen dhaqee fudhadheen naqee caalbaasii bitadheera barana bakkaana darbaa warra kana maamuta tokkooti barreen gaddaa immoo dhugaa dubbachuuf shintibeetii illee dorgomeen shintibeetiin waliin dhoowwatanii dhugaa waaqayyooti shintibeetiin mallee na dhoowwatanii dallaallee waan kumaaf dhibbaallee na dhoowwataniiti nama biraaf walii kennan dabarsanii nan dhiise hin gaddineesi waaqayyo guyyaa isaatti malee hin godhu dhiise tumadheen eeyyama koottis dibadheeraa caalbaasii qubbii godhadhee xarrazee fixee ergan fixee ashaguudhaaf ka'ee isaa booddee hunduma isaa ergan fixee ijoollee bira dhaqeen ijoollee wayii wajjin hojjennaa ijoollee bira dhaqeen ani mana xonqaayii dhaqeen dhufe
nutu darba baranaan jedhin Yesus waaqayyo si haifatu waggaa meeqa waldaa turtee mana tonkaa'ii deemte mana tonkaa'ii naqe tonkaa'ichi immoo na dabarsanan beekanii natti meeraan jedhin achi booddee asitti immoo hin milkooftanaan jedhanii waa'ee baankii sana gaafanii dhufee asitti maddu hin milkooftatii waaqayyoof amanamii waan argatturraan jedhanii eeshin jedhee isaa booddee nan dhaqee maali Yesus maal taate jedhan kwaasizim jedhaniin Adonaa Yesus jedhu kanan afaan Oromootiin keessatti poossaasa guddaa keessatti barreessee achi booddee immoo waaqayyo dinqii waaqayyo jabaa waaqayyo maaliidha dhagaa shan fura barsiisaa turan torbee lamaansa isas hundi isaa naa galuu dinnaan waan sadii barreessee Adonaayiikoos keessatti poostaa keessatti yoo mul'ate isumaanuu teekniika waan ta'eef si kuffisu keessatti iddoo koreen hin agarre keessatti barreesseen koree yoo as keertan ifamu nu godhan laalina kan nama bira gara fuulduraatti na godheen biyyoo koos poostaa koo keessa facaaseen sanasi fudhadhee daake sanasi gaarichi dirreedhaa isuma na dabarsan jedhee koreen achi illaallee nan naqee poostaa koo nan galchadhee ijoolleen xonqaayicha akkameessa amboon iddoo isaa isinitti himu yoo barbaadan guyyaa biraa dhaqxu gaafa dabarru jedheen nan naqee gaafa naqu koreen ni tokko hin baqate jalloonni yoo as keessaa na danqaa turan ammas na danquu barbaadu yoo ta'e poostaa kana namni harkaan qabe hin batta nama koreen kun hin diigama dheen dubbadha maanni mucaan kun har'a immoo kamittaa isaa bakka anaaseera hin diigamuu nagartu hin jedheen yoo nurratti jallina yaadan hin jedhee isaa booddeen naqne hin diiganii inni tokko hin baqate ofumaan beeke inna qoli poostaa kana niiku yoo niike waan biraatti taadhee baqate akkuma namaa mul'ata argu hin baqate walii galuu dadhabanii guyyaa biraa bulshanii hiikanii gaafa hiikan poostichi dhibba keessaa sadii hiikama dhibba keessaa ilaalamaa sadii immoo boonesii qaba nama qaama miidhamaa jedhu ilaalamaa nuun dhibba keessaa sadii finne lama dabarre caalbaasii lama wal faana harka keessanii rukutaatti waaw harka keessatti galateeffadhaa waaqayyoodha lama dabarre lama keessaa tokko filadhaa kamtu sinii taadhan kanuma sinitti tole nuu kennaa nuti silas horeessa tokkoon peentee rattanii peenteedha garuu akka peenteetti hin jiraattanii ani mana tonkaa'in naqe tonkaa'in na dabarsee bor immoo tonkaa'in dabarseedha ettime nun tokko keessaa tokko milkoofne waaqayyo nu gargaaree akkasitti hin gargaarame nama waaqayyotti fayyadama lafta kana eebba guddaa jira waldaa baay'ee dhaqnee nama baay'een nuu karate harka nurra kaa'ee waaqayyo immoo guyyaa isaatti malee hin ta'u kanaaf immoo ergaan isinii dhaabu obsaa eeggadhaa waaqayyo guyyaa isaatti dhufa nuuf iyyuun dhufe warra fira hin qabneef waaqayyoon dhufa ganaa Amen. Walla manan si eebbisa ammas. Tokko dorgomtee kanatti kuftu otoo hin ta'in. Amen. Dorgomtee kanatti darbitu habayyatu. Amen. Amen. Amen abbaayye. Maqaa Yesuusiin. Amen. Baajata kee. Amen abbo. Tarree qaarmii funaanutii fuudhee tarree miliyeenerootaa si galcheera. Amen. Amen. Leti maqaa Yesuusiin. Amen. Leti maqaa Yesuusiin. Amen. Leti maqaa Yesuusiin. Amen. 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 Nan jalqabee saafee caalaa siin jedhe waaqa. Amen. Amen. Kana lamaaniin si eebbisa waan amma sii kadhadhe si. Amen. 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 Waan kana lamaaniin. Amen. Sin eebbisa waaqa. Amen. Dhuga ba'umsa lakkuu fidii kottu. Amen. Si eebbiseera. Amen. Isa siqiitu caala siin jedhe waaqa. Amen. Milkaayi.